Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaaf kabajamtoota YouTube chaanala kiyyaa hundi keessan jirtu baga jiraattan isiniin jedha. Kunoo akkuma waadaa isiniif seenee ture jechuudha. Aappii Techiyoon jedhu kana jechuudha. Warroonni hedduu moobaayilii irratti dalaguu jettanii turtanii aappii kana pilaastoor irraa buuftanii nu didee jettan jechuudha. Aappiin kun pilaastoor irraa hin jiru jechuu originaalli isaati. Inshallah har'a akka inni isinii dalagu godhuudhaaf viidiyoo kana isiniif qabadde dhufe. Tanaaf yuutuubii kiyya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Chaanala yuutuubii keessan irra galuudhaan maqaa kana seerchii yoo gootan ni argattu jedhee yaada. Iddoo seerchii kanarra dhuftanii bakka amma itti barraa'uu qabu kanarratti maal gootu? Maqaa kunoo kana katabdu jechuudha. Saddamaaf barreessitanii yoo lakkoofsa hanga 3 quxurii jechuudha yoo itti barreessitan isiniif baay'ee jechuudha. Haala kanaan viidiyoo gadhiifamee ilaaluu ni dandeessu. Viidiyoo kana jechuun kun hundinuu wama bilaashati jechuudha. Gamanuma karaa barnootaatti yeroo dabarru jechuudha. Aappii kana jalqaba pilaastooruma keessaa buufattu jechuudha. Aappii kana jalqaba pilaastoorii keessaa gadi ni buufattu. Warri jawwaala keessan irraa hin qabne moobaayila irraa warri immoo moobaayila keessan irra jiru aappiin kun achumaan seentu aappii kana dalasiisuudhaaf jechuudha. Aappii kana gad seentu jechuudha wagga takkaafi. Yeroo gadi seentan aappii kana pilaastoor irraa buufattanii gadi seentanii walakkaa kana rukutuu osoo hin taane iddoo siitingii jettu sana gara rukuttu. Achii booda iddoo teelegiraam jedhu kanarra gara rukuttu. Nafaana bu'aan isiniin jedha. Haala kanaan teelegiraam chaanala sanarra isin gasha. Achii booda iddoo mataa gubbaa kanarra gara rukuttu. Haala kanaan isinii baha iddoo faayil jedhu kanarra gara rukuttu jechuudha. Achii booda akkuma argaa jirtan jalqaba irratti aappiin kun karee fu'aaree kaa'ame jechuudha. Kana jechuun originaalli isaati. Irratti gadi rukuttu jechuudha. Achii booda iddoo instaal jettu sana gara rukuttanii. Aappiin kun nama kamiyyuu kan diduun qabu hundarra dhibbarraa dhibbatti hundaafuu dalaga jedhee yaada. Hanga inni jawwaala keenya irratti gabbuu ni eenna jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana jawwaala irratti gadi bu'ee jira. Waayifaayi keessan jalaa cufuu qabdu. Daataa kiyya itti baneen jira akkuma argaa jirtan oppiin edda jechuun gara rukuttanii. Achii booda yeroo inni haala kanaan isinii bahee alaabaa hundarratti ni dalaga jechuudha. Akka barbaadan irra kaawwattu. Achii booda iddoo kunoo tanarra dhuftanii. Achii booda kana hundarrattu jalqaba TLS kanarratti isinii dhufa. Kanarratti deebifattu jechuu isinii. Iddoo connect jedhu kan rukuttanii. Achii booda haala kanaan isinii barbaada jechuudha. Aappiin kun hin dalagamu hin dalagu haala kanaan dalaga jechuudha. Aappiin kun dhibbarraa dhibbatti. Inshaallah kunoo akkuma argaa jirtan aappiin kun dalagee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana dhibbarraa dhibbatti dalagee jira jechuudha. Haala kanaan aappii kana yoo teelegiraam irraa isteeppiin isiniin jedhe kanaan seentanii yoo buufattan aappiin kun dhibbarraa dhibbatti isinii dalaga jedhee yaada. Yeroo pilaastoor irraa buufattan kan pilaastoorii san jalaa haxxan jechuudha. Iddoo tana yeroo dhuftan kan pilaastoorii jalaa haquun dirqama keessanii jechuu kan pilaastoorii keessaa bu'e. Achii booda haala kanaan yeroo iddoo tana dhuftan akkuma sila isteeppii isinitti agarsiiseen irratti hin buuftan sila waan irra buusee jiruufi iddoo haala kanaan isinii dhufe kanarratti rukutuu osoo hin taane keessaa baatan jechuudha. Aappii isa pilaastoorii keessaa gad buufattan kana jalaa haxxanii achii booda soodoo teelegiraamii keessan irratti deebitanii achii booda buufatuu ni dandeessan jechuudha.
Tanaaf haala kanaan yoo buufattanii aappii kana itti fayyadamtan baay'ee tokko irraa fayyadamtanii. Kanaaf barumsi isiniif qabadde kanarraa kana fakkaata. Please warri viidiyoo kiyya ilaaltan like godhuu hin dagatinaa. YouTube kiyya subscribe gochuun namatti hin ulfaatu waan ta'eef subscribe gootan malee bira hin kutinaan isiniin jedha. Waliif qooda isiniin jedha. Tanaaf akkuma argitan kana fakkaata viidiyoon har'a isiniif qabadee dhufe. Hanga barumsa biraatiin walitti dachaanu baay'ee baay'ee isiniin jedha nagaatti. Akkuma argaa jirtan YouTube illee ni dalaga.